Nagaaniif araarri waaqayyoodhaa lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Ergaan kuni waldaa ijoollee kakuu irratti qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu sagalee waaqayyooti. Galannii fi ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Karaa yuutuubii, karaa feesbuukii namoonni nu hordoftan hundumti keessanuyyuu akkam jirtu galannii fi ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Egaa har'a sagalee waaqayyoo qabadhee gara keessan dhufeera. Har'a immoo gaa'ila irratti waan tokko ilmaan namootaa hubachiisuun barbaada. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Ani gara kiyyaan gaa'ila uumadhee nan qaba. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Gaa'ila jaarradheeraadhi gara kootiini abbaa ijoollee sadiidha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Waaqayyo haadha manaa kan akka kootiinaaf kenneera. Isaaf galanni guddaan haa ta'u akka kootti jechuudha. Kan akka kooti ana kan taate waaqayyo naaf kenneera. Ijoollee sadii waaqayyo na badhaaseera. Inni jalqabaa isheen jalqabaa Faazigaa jedhamti. Itti aanee kan jiru immoo Tinsaa'ee jedhama. Mucaadha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Itti aantee kan jirtu immoo Riyooboot jedhamti. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Isaan kana maqaan isaanii Faazigaa jechuun bira darbuu jechuu yommuu ta'u ishee jalqabaadha. Faazigaa wanta hin jedheenii fi waaqayyo waan baay'ee bira na dabarseera jechuudha. Waaqayyo waan gurguddaa waan baay'ee bira waan na dabarseefanii Faazigaa jedheeni isa kanas immoo fuulduratti barumsa gaa'ilaa kanarratti waan baay'ee isinitti himuu nan danda'a jechuudha. Barumsa gaa'ilaa itti fufee isin barsiisa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Faazigaa wanta hin jedhee fi waan bira darbe waan baay'een qaba. Rakkinan bira darbe qaba. Dhiphinan bira darbe qaba. Dhukkuban bira darbe qaba. Wanta baay'ee bira darbeera. Lolan bira darbe qaba. Wanta baay'ee bira darbeera waan ta'eef kanaafan Faazigaa jedheen jechuudha. Lammata irratti mucaadhaan Tinsaa'ee wanti hin jedhee fi Tinsaa'ee jechuun ka'uudha. Rakkina koo keessaa dhiphina koo keessaa ka'een jira jedheetanii galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Waaqayyo waan na kaaseef rakkinoota koo hundumaa dhiphinoota koo hundumaa maqaa moggaaseen bira darbaa jira jechuudha. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Itti aansee eenyuun jedheeni Tinsaa'een jedheeni Tinsaa'een waan baay'ee keessaa hin ka'e. Bakka itti kufee nan ka'e. Bakka itti dadhabee nan ka'e. Bakka itti gatame nan ka'e. Bakka itti raafatame nan ka'e. Waaqayyo na kaase jechuudha. Kanaafan Tinsaa'ee jedheen. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Itti aansee immoo waaqayyo mucaa durba na badhaase. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Sadaffaa jechuudha. Riyoobotiin jedheen. Riyoobooti. Waaqayyo na bal'iseera. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Bira na dabarsee na kaase amma immoo na bal'ise. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Na bal'iseera, na baay'iseera, amma lolli narraa dhaabateera jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Waaqayyo moo'icha naaf kenneera. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Lola baay'ee isarratti ka'ee een qofforee qofforraan ammas lollitti ka'ee een qofforee qofforraan ammas lollitti ka'ee sadaffaa irratti een qofforee qofforraan Riyooboot ta'ee fi lolli irratti hin kaane. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Anaafis akkasuma ta'e. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Kanaafi wanti kana dubbadheef maaliif isinitti fakkaate waa'ee gaa'ilaa irratti kanan dubbachuu barbaadu har'a waan ta'eef gaa'illi waaqayyo irraa yoo ta'e eebba akkanaa qaba jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Gaa'illi waaqayyo irraa yoo ta'e waaqayyo yoo keessa jiraate harki waaqayyo yoo keessa jiraate eebba. Harki waaqayyo keessa hin jiru taanaan abaarsa. Shakkii tokko hin qabu. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Egaa sagalee waaqayyoo irraa walii wajjin laallaarra galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Namoonni baay'een gaa'ilatti akka miidhamtan nan beeka. Gaa'illi keessanitti akka miidhamtan, baay'een keessan akka saamamtan, baay'een keessan akka nyaatamtan, baay'een keessan akka hatamtan nan beeka jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Isa kana hundumaaf immoo barumsa kan isiniif ta'u. Barumsa isinii qabadhee dhufee jira. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Egaa seera uumamaa boqonnaa 2:18 irratti akkas jedha. Ergasii Waaqayyo Gooftaan namicha kophaa isaa ta'uun gaarii miti. Kan akka isaatti isa gargaartu ani isaaf nan tolcha jedhe. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u.
Maal jedhe Waaqayyo namichi kophaa jiraachuun gaarii miti jedhe. Eenyu namichi? Addaami. Addaam namni jalqabaa kophaa jiraachuun isaa gaarii miti jedhe Waaqayyo. Kophaa jiraachuun gaarii miti. Obboleettii koo kophaa jiraachuun gaarii miti. Obboleessa koo kophaa jiraachuun gaarii miti. Kophaa jiraachuu keenya kan hin jaalanne Waaqayyoodha. Waaqayyo kophaa jiraachuu keenya hin jaalanne. Kophaa jiraachuu Addaam Waaqayyo hin jaalanne. Kanaaf Addaam kophaa jiraachuu isaa Waaqayyo waan hin jaalanneef gaarii miti jedhe. Namichi kophaa jiraachuun gaarii miti. Kan akka isaatti isa gargaaru, isaaf kan taatu, isa kan taatu nan kennaaf jedhe. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Maal jedheeni? Kan akka isaatti isa gargaaru, isaaf kan taatu nan kennaafi. Kophaa jiraachuun namichaa gaarii miti. Har'a namoonni tokko kophaa jiraachuu filatu. Kophaa jiraachuu ni filatu. Kophaa jiraachuu ni jaalatu. Gaa'ila uumachuurra kophaa jiraachuu wayyaadha. Waaqayyo kophaa jiraachuu immoo hin jaalatu. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Kophaa jiraachuun gaarii miti jedhe Waaqayyo. Namichi kophaa jiraachuun isaa gaarii miti jedhe. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kophaa jiraachuun namicha gaarii miti. Jalqabatti gaa'ila kan hundeesse Waaqayyoodha. Waaqayyo gaa'ila kan inni hundeessee fi kophaa jiraachuun gaarii miti jedheeti. Tokko ta'ee jiraachuun gaarii miti jedheeti. Lama yoo ta'an wayya jedheeti. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf. Yoo lama ta'an wayya. Kophaa jiraachuun gaarii miti jedhe Waaqayyo. Kophaa isaa akka inni jiraatu namichaaf kan akka isaatti isa gargaartu jedhe. Baay'ee kan nama dinqa. Kutuma kana keessatti sagalee Waaqayyo yommuu dubbatu baay'ee kutaa nama dinquudha. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf. Ameen ameen. Ergasii Waaqayyo jechuudha abboomee erga isaan abboomee booda Eden Gannat keessatti akka isaan jiraatan achi keessatti kana nyaadhaa kana nyaatinaa ergas abboomee booddee abboomii kan erga dabarsee booddee ajaja isaa erga dabarsee booddee akka seera kootti jiraadhaa erga dabarsee booddee Addaamin akka seera kootti jiraadhu jedhee eega ajajee booddee eega isatti ajaja kana isatti dabarsee booddeedha. Galanni ulfinni Yesuus. Addaam kophaa jiraachuun isaa gaarii miti jedhe Waaqayyo. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Addaam kophaa jiraachuun isaa gaarii miti. Jalqabumaa Waaqayyo gaafa Addaamin uumu maal jedheeni? Horaa baay'adhaa irra lafaas guutaa harka keessan jala galfadhaa. Ajajni Waaqayyo ni jalqabaa ilmi namaa akka horu akka baay'atu lafarra akka guutu uumama Waaqayyo uume hundumaa irratti gooftummaa akka qabaatudha. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Kanaafi kan akka isaatti isa gargaartu isaaf nan tolcha jedhe Waaqayyo. Maal ta'uun gaarii miti? Kophaa jiraachuun isaa gaarii miti. Namoonni baay'een kophaa jiraachuu filatu. An kophaa koo jiraachuu naa wayya. Yoon kophaa jiraadhe naa wayya. Bakka maali dharaa kan kaanii kophaa jiraachuu filatu isinitti fakkaata? Gaa'ila namoota baay'ee ilaalanii akkaataa jireenya gaa'ila namoota baay'ee ilaalanii akkaataa isaan itti jiraatan. Namoonni fakkeenyaaf abbaa keessanii fi haadha keessanii yommuu ilaaltanii gaa'ila tuffachuu dandeessu. Akkaataa isaan itti jiraatan jechuudha. Akkaataa abbaan keessanii fi haati keessan itti jiraatan ilaaltanii gaa'ila tuffachuu dandeessu. Gaa'illi gaarii miti jechuu dandeessu. Kophaa jiraachuudhaaf wayya jechuu dandeessu. Kophummaa filachuu dandeessu. Maaliif? Akkaataa warri keessan itti jiraatan ilaaltanii. Akkaataa abbaan keessan itti jiraatan ilaaltanii. Akkaataa haati keessan itti jiraachaa jirtu ilaaltanii. Gaa'ila irra kophaa jiraachuu wayyaa jettanii murteessuu dandeessu. Garuu kophaa jiraachuun fedha Waaqayyoo miti isiniin jechaa jira. Agartanii? Abbaa keedhaaf gaa'illi inni mijanne suni yookaan immoo abbaa keetiif inni hin taane suni siifis hin ta'u jechuuti. Gaa'illi abbaa keessa irratti ilaaltanii waan murteessitan miti. Gaa'illi haadha keessa irratti ilaaltanii waan murteessitan miti. Gaa'illi jireenya nama biroo ilaaltanii waan murteessitan miti. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Yeroo baay'ee ijoolleen maal laalaa guddatu? Abbaa wal loluu, abbaa haadha isaaniitiin loluu yookaan haadha isaanii abbaa isaaniitiin loltu laalaa guddatu. Yeroo isaan wal lolan, yeroo isaan wal jeeqan, yeroo isaan mana hidhaa wal dhaaban laalaa guddatu. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Kana laalaa guddatu.
waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Gaa'ila keessa lolli hin jira. Gaa'ila keessa wal irratti ka'uun hin jira. Gaa'ila baay'eetu jira. Gaa'illi wal mana hidhaa wal dhaabanitti. Haga walii kanitti. Kun seera waaqayyootiin ala jechuudha. Warra biyya lafaa kana yoo ilaaltan mana hidhaa wal dhaabu, walii hidhu, waliiku. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf. Ameen ameen. Akka kaleessa eegan, akka kaleessa yaada yoo ta'uu baatu wal irratti ka'u. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Kanaaf ijoolleen amma yeroo ammaa kana keessatti namoota akkanaa kana ilaaluurraa kan ka'e gaa'ila gonkumaayyuu hin barbaachisu jedhaniitoo jala sagassarananii taa'antu jira. Namoonni amma gaa'illi hin barbaachisu jettaniitoo isin jettanii teessan yaada waaqayyootiin mormaa jirtu waan ta'eef waaqayyo namichaan kophaa jiraachuun isaa gaarii miti jedheeti kan akka isaatti isa gargaartu nan kennaafi jedha. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Ameen ameen. Ergasii waaqayyo gooftaan namichi kophaa isaa taa'uun gaarii miti. Kan akka isaatti isa gargaartu ani isaaf nan tolchaa jedhe. Lakkoofsa 19 irra dhaqaa ilaalaa. Waan namoonni amma ta'aa jiran. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Waaqayyo gooftaan biyyoo lafaa irraa bineensa bakkee hundumaa warra qilleensa keessa balali'an hundumaas bifa tolchee maal jedhee akka inni isaan waamu ilaaluudhaaf gara namichaattiin isaanin fide. Namichi uumama lubbuu qabaatee jiraatu ittiin waame hundinuu immoo maqaa in ta'eef. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Baay'ee dhoksaa kutaa kana keessa jiruun amma isinitti hima. Lakkoofsa 19 irra jechuudha. Boqonnaa 2 lakkoofsa 19 seera uumamaa. Namichaan lakkoofsa 18 irratti maal jedheen? Kan akka keetti siif taatu si tolcha jedhee waaqayyo kan akka isaatti isaaf taatu nan tolcha jedhe. Garuu biyyoo lafaa sukkume waaqayyo maal tolcha jedha? Qilleensa keessa kan balali'an lafarra kan munyuuqanii bineensota baay'ee hojjete. Jaldeessa, qeerransa, bineensa garaagaraa waaqayyo hojjatee gara namichaatti fidee. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Namichi garuu jeedalaan jeedala, qeerransaan qeerransa, jaldeessaan jaldeessa jedhe malee kan kooti jedhee hin fudhanne. Har'a baay'een keessan gaa'ila kan sin jibbisiise namoota kan isaanii kan hin ta'in warra fudhatanii wajjin jeeqamaa jiran laaltaniit kan waaqayyo isaaniif hin kennin, kan waaqayyo isaaniif hin uumin, isaaniif kan waaqayyo hin tolchin yookaan immoo kan waaqayyo isaaniif hin kennin fudhataniit wajjin rakkachaa jiru. Waaqayyo kan akka keetti si gargaartuun si hojjedha jedhee ka'ee maal hojjete? Bineensa hojjete. Jaldeessa fa'aa hojjete kan waa balleessu tolchuu kan hin beekne. Bineensa hojjete kan waa nyaatu. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Jeedala hojjete kan hoolota nyaattu. Namaa wajjin kan walitti hin madaqne kanneen hojjechuutti ka'e waaqayyo. Karoora waaqayyo isa jalqabaa irratti yommuu laaltan sagalee kana keessatti maal agartu? Namichaaf kan taatuun tolcha jedheetu maal tolchaa jira waaqayyo? Namicha laaluudhaaf. Waaqayyo namicha laaluudhaaf jedha. Maal jedhee yaama laata? Galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Jaldeessaan jaldeessuma jedhe malee gargaartuu koo hin jenneen. Har'a baay'een keessan gargaaraan naaf ta'a jettanii jaldeessa irratti baatanii jirtu. Gargaaraan naaf ta'a jettanii bineensa irratti baatan. Gargaaraan naaf ta'a jettanii kana jechuun bineensa namaatu jira. Jaldeessa namaatu jira. Namoota baay'ee kan nyaatan. Namoota akka jaldeessaa gaa'ila fakkaatanii isinitti dhufan. Jaalala fakkaatanii gara keessan dhufan. Sinan jaaladhaa, sin jaaladhaa. Gara fuulduraatti waliin jiraannaa jechuudhaan gara keessan dhufanii jaldeessonni baay'een isin nyaatanii isin balleessanii deemaniiru. Bineensi baay'ee isin nyaatee deemeera. Qeerransi baay'ee isin bococcokee isin biraa deemeera. Isin boboccooree isin biraa deemeera. Amala qeerransaa beektu nama boccoora. Isin boccooree isin biraa deema. Waaqayyo
milkeessota hojjetee gara namichaa fideedha. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoos dhaaba. Baay'ee kan nama dinqu lakkoofsa 20 Yesuus inni guddaadha. Lakkoofsa 20 akkas jedha. Namichi horii qe'ee hundumaaf warra qilleensa keessa balali'aniifis bineensa bakkee hundumaafis maqaa hin baase. Namichaaf garuu kan akka isaa kan isa gargaartu hin argamne. Qeerransoota keessan turre, bineensa keessan turre, jeedala keessan turre, jaldeessa keessan turre, munyuuqaa lafarraa kana keessa kan qilleensa keessa balali'an hin turre. Bofaan bofa jedheeni, jawween jawwee jedheeni. Agartanii maqaa Yesuus Kiristoositiin iji keessan haa banamu. Gaa'ila keessatti filannoo akka inni filatuuf Waaqayyo gara isaa fide. Agartanii gaa'ila keessatti filannoon barbaachisaadha. Osoo irratti hin bahin dura filachuudha. Agartanii filachuudhaaf immoo ilaaluun barbaachisaadha. Yoo laalu jeedala malee namaa miti. Yoo laalu qeerransa malee namaa miti. Yoo laalu bofa malee namaa miti. Yoo laalu jawweedha malee namaa miti. Yoo laalu jeedala. Yoo laalu jaldeessa. Kuna keessaa tokkollee naan kan na gargaaruun jiru jedhee galanni fulfinni Yesuus dhaabaat. Har'a laaluu dadhabdan duraan dursitanii laaluudha. Gaa'ila keessatti duraan dursitanii laaluu qabdu. Yoo laaltanii jeedala sirriitti laalaa. Gaa'ilaaf gara keessan kan dhufu kan dhuftu dhiirris dubartiinis. Dhiira yoo ta'e gara keessan kan dhufu, dubartii yoo ta'e gara keessan kan dhuftu. Gaa'ilaaf gara keessan kan dhuftu boroo wajjin jiraachuudhaaf kan barbaaddanii duraan dursitanii maal gochuu qabdu? Laaluu qabdu. Erga laaltanii boodan filattu. Galanni fulfinni Yesuus dhaabatu. Ameen ameen. Keessan kan hin taane immoo maqaa moggaastanii gaggeessitu. Haleluuyaa. Galanni fulfinni Yesuus dhaabatu. Kan keessan hin taane maqaa itti moggaastu. Jeedala yoo ta'e jeedala. Qeerransa yoo ta'e qeerransa. Bofa yoo ta'e bofa. Haleluuyaa. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoos dhaabatu. Ameen. Yeroo kana keessatti namichi yommuu laalu isa kan fakkaattu keessan turre, kan isa gargaartu keessan turre, hewaan keessan jirtu. Waaqayyo maal jedhee namicha laaluuf jedha. Kutaa kana keessatti baay'ee kan nama dinqu yeroo baay'ee sagalee kana karaa WhatsAppitiin waggaa darbe keessa waggaa lamaan kana keessa baay'ee namoota baay'ee barsiiseen ture. Namoonni baay'een itti eebbifamtanii, namoonni baay'een waan baay'ee irraa hubattanii karaa jal'aa irraa deebitanii jirtu. Jeedalaan jeedala jettanii ariitanii, bofaan bofa jettanii ariitanii, galanni fulfinni maqaa moggaastanii ofirraa gaggeessitanii jirtu. Ameen. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Har'a immoo karaa kanaan immoo karaa yuutuubiitiin, karaa feesbuukiitiin, karaa wanni isiniif qopheesse waan guddaa tokko barattu. Waaqayyo waa isin barsiisa. Waaqayyo waa isin hubachiisa. Waaqayyo waa isin gorsa. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf. Amma gara kee kan dhufe jeedala moo nama yoo ta'e jechuudha. Si gargaara. Nama yoo ta'e kan akka keetiti. Nama yoo ta'e keeti. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Yesuus inni guddaadha. Yeroo baay'ee filannoo keessatti namoonni kan kufan. Filannoo keessatti kufu namoonni. Filannoo keessatti kuftan. Arguu dadhabuu duraan dursanii hin laaluudha. Erga laalanii booddee ni filatu jechuudha. Ameen. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Lakkoofsa 20 irratti kan akka isaatti isa gargaartu nama as keessan arganne, jeedaloota keessan arganne, qeerransa keessan arganne, bofa keessan arganne, jawwee keessan arganne, jaldeessa keessan hin arganne. Jaldeessaan jaldeessa, qeerransaan qeerransa. Keessattuu jaldeessi falaqni isaa kun immoo yoo akkaataan isaa nama fakkaataan galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Nama fakkaata jedheetu ittiin hirkanne. Nama fakkaata jedhee ittiin hirkanne. Bilxiidha. Addaan bilxiidha. Gowwaan seenaa. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Nama fakkaata jedhee ittiin hirkanne. Ofirraare. Haleluuyaa. Ameen ameen. Weenniifa nama fakkaata jedhee ittiin hirkanne. Qamaleefa nama fakkaata jedhee ittiin hirkanne. Har'a baay'een keessan weenniifa, qamaleefa, jaldeessafa nama fakkaata jettanii hirkattaniiti isin nyaatee isin cicciree isin biraa deema. Amala bineensummaa of keessaa qaba waan ta'eef. Kan keessanii miti kan keessanii miti. Ifa taatanii dukkana irratti hirkattaniiti. Isin ifatu isin barbaachisa.
Akka keessan kan fayyatu sin barbaachisa. Akka keessan gooftaa kan qabutu sin barbaachisa. Baay'een isaanii maqaa tajaajiloota moggaafatanii maqaa biiroo moggaafatanii gara keessan dhufu. Maqaa tajaajilootaa jechuudhaaf natti ulfaata waan ta'eef maqaa biiroo tajaajilootaa raajummaan biiroo tajaajilootaati. Barsiisummaan biiroo tajaajilootaati. Wangeelaawummaan biiroo tajaajilootaati. Soortuu tiksee yookaan irranyaan maalidhaa biiroo tajaajilaati. Ana fakkeenyaaf soortuu waan ta'e yookaan immoo wangeelaa yoo ta'e yookaan nabii yoo ta'e nabii jettaniiti miti ganna yaamtanii biiroodhaan na yaamuu hin dandeessan maqaa kootiin gammachuudhaan na yaamtu jechuudha. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u ameen ameen maqaa koo gammachuu jettanii na yaamtu malee aan biiroo miti biiroodhaan maqaa biirootiin na yaamtanii galanni yookaan maqaa kennaatiin na yaamtanii galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u ameen ameen maqaa kan koo gammachuu jettanii na yaamna. Kanaafidha yeroo baay'ee maqaa kiyyaan na yaamaa jedhee kanan isiniin loluuf jechuudha. Maqaa kan kootiin na yaamtu. Tajaajilaa gammachuu wottan bakka rakkoon qabu. Kana wanti pastor maaloo achi ol baasanii gabbuustanii firra hummaa hin barbaachisu as fadhiifi hummaa wanta barbaachisu tokko hin qabu. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Osoo wangeelaa hin ta'in tura gammachuudhaan. Mishinaarii osoo hin ta'in tura gammachuudhaan. Jaarsa waldaa osoo hin ta'in tura gammachuudhaan. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Haalelooyaa. Kanaaf namoonni baay'een tajaajilaadhaan isiniin jedhan maqaa biiroo kanneen moggaafatanii paastariidha nabiidha jedhanii yoo gara keessan abeet jettanii cabacabdanii bakka hin fuune yoo inni jedhe irratti lafa dhooftu hin heerumne yoo ishiin jette irratti lafa dhooftu gaa'illi kanaa miti. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf gaa'illi kanaa miti. Adda gaa'illi adda gaa'illi adda. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen. Gaa'illi adda. Kanaaf namichi kan isa gargaartu kan akkasaatti isaaf taatu maaliin taane hin arganneedha. Jaldeessatutti fide. Waaqayyoo qoree isaa laale namichi. Hin laale maal jedhee yaa malaan. Gargaartuun tolcha jedhee ka'e. Bineensa tolche waaqayyo. Bunyuuqaa lafarraa akka buuqqatoo fa'a. Tagname goso kan ifaa tolche. Argaatti kan hin tolle ijaan laaltee kan hin miidhagne. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Bofafa irra bareedaa keessi isaa marzii. Irra bareedee kan deemu keessi isaa garuu marzii. Gaa'ila keessatti of eeggadhaa sirriitti. Sirriitti of eeggadhaa. Ijji hafuuraa maqaa Yesuusin siniif haa banamu. Ijji hafuuraa maqaa Yesuusin siniif haa banamu. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Maal tolcheetti fide? Jeedala lafaa tolcheetti fide. Hoolota kan nyaattu beektumu jeedala. Ishee tolcheetti fide. Si nyaachuudhaaf kan sitti deemu bineensa gaa'ila itti irratti hin bahin. Duraan dursii filadhu. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Duraan dursinee maal gochuu qabna? Filachuu qabna. Sirna gaa'ilaa keessatti ilaaluudhaan saniin booda'u filachuudha. Yeroo ilaaluu keessatti irratti hin baane in ilaalu malee. Yeroo ilaaluu keessatti maallaqatti hin argan in ilaalu malee. Yeroo ilaaluu keessatti ati kan kooti in jedhan in ilaalu malee. Yeroo ilaaluu keessatti sii du'e in jedhan in ilaalu malee. Ilaaluu qofa. Yeroo ilaaluu keessatti ilaaluu qofa. Maali dhalaa? Bineensa moo nama moo jeedala moo jawweedha moo bofa moo gargaaraa kooti moo kan kootii miti moo isa jedhu kana ilaaluudha. Yeroo ilaaluu keessatti ilaaluu qofa kan siniif kenname. Gaa'ila keessatti yeroo itti ilaalan yeroo itti wal ilaalan inni ishee ilaala isheen isa ilaalti. Erga ilaalanii wal quufanii booda erga ilaalanii muudaa walirraa dhabanii booda erga ilaalanii jedhanii booda maal godhu niin filatu naaf ta'a jedhu filatu. Erga naaf ta'a jedhanii filatanii booda gara waldaa kiristaanaatti dhiyeessu. Amma immoo taraan kan waldaa kiristaanaatti waldaan kiristaanaas immoo yoo akkasuma gooti dursitee maal gooti jara lamaanuu hin ilaalti. Yeroo itti ilaaluu qabdi waldaan kiristaanaa ilaalti. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Erga ilaaltee booda immoo jara kana walii filti. Walii ta'u moo hin taane?
Gargaaraa walitti moo gargaaraa walitti miti. Qaama lamatu walitti dhufe moo qaama tokkotu walitti dhufe. Gaa'ela jechuun qaama tokko ta'uu jechuudha. Qaama lamatu walitti dhufe qaamni lama yommuu walitti dhufe walitti hin galu. Gargar deema yoo gara deema qaamni lama walitti dhufe. Ilaaltu waldaan qaama lama moo qaama tokko walitti dhufe. Waldaan immoo hafuuraan qoratti sirriitti. Hafuuraan laatti sirriitti waldaan. Jaarsa waldaa kiristaanaatiif hin kennama. Jaarsonni waldaa kiristaanaas immoo kan hafuura qulqulluudhaan geggeeffaman ta'uu qabu. Isaan hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii namicha sirriitti ilaalu. Isheellee sirriitti ilaalu. Sirriitti erga ilaalanii booda hundumaayyuu kophaatti immoo ilaaluu eegalu. Kophaattis erga ilaalanii booda jarreen kun tokko ta'uu isaanii ni mirkaneeffatu. Tokko yoo ta'an tokko jedhuun tokko yoo ta'an lakkii jedhuun. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Ariifattanii too kan isiniif hin taane irra hin bayinaa ishee. Kanaaf jaldeessaan jaldeessa jedhee, qeerransaan qeerransa jedhee, bofaan bofa jedhee, jawween jawwee jedhee, qamaleen qamalee jedhee, weenidhaan weenii jedhee geggeesse. Eenyu? Addaam namni jalqabaa. Addaam nama jalqabaatuyyuu filannoo kanaayyuu isatu eegale. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Waaqayyo gooftaan namicha rafee akka inni wallaaluun godhee otuu namichi rafu lafee cinaachaa isaa keessaa tokko fuudhee iddoo isaatti foon guutee jedha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Amma Waaqayyo namicha qoree erga laalee booda erga hubatee booda namichi hundumtuu kan kootii miti erga furraanni ari'e. Namichi jisaa banamaadha jedhee Waaqayyo erga isa hubatee booda. Kama arge irratti nama lafa dhoofne ta'uusaa erga isa laalee booda Waaqayyo. Haalelooyaa. Kama argite irratti lafa na'i. Kama arge bakka kan kooti jedhee nama hin fudhanne ta'uusaa erga isa laalee booda Waaqayyo. Waaqayyo namicha ilaaluudhaaf jedha. Gara walitti dhaqaa dubbisaa. Maal jedhee akka inni isaa yaamu namicha ilaaluudhaaf jedha. Maal jedhee akka inni isaan waamu namicha ilaaluudhaaf Waaqayyo gara isaatti fide. Nama hin jenneen yookaan immoo kan kooti hin jenneen. Kuni bineensa, kuni jawweedha, hojiin isaas kana jedhee ofirraa geggeesse. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Ameen ameen. Erga sana ofirraa geggeesse booddee kan isaaf taatu kan kooti jedhee kan isaaf taatu Waaqayyo namicha raffisee Addaamiin raffisee kan isaaf kan inni kanaa kan kooti dheetoo fudhatu namicha erga raffisee booda cinaacha isaa keessaa jedha. Cinaacha isaa keessaa akka inni rafu godhee lafee cinaacha isaa keessaa tokko fuudhee bitaadhaa fuudhee mirgaa fuudhee cinaacha bitaa ta'ii mirgaa ta'ii wanti beekamu hin jiru. Kanatti namoonni cinaacha bitaati jedhan. Gadi xiqqeessuu barbaadaniiti. Isaan qixxee kan akkasaati. Isaan qixxee kan akkasaati malee isaa gadi miti. Haati manaa abbaa manaan qixxee malee abbaa manaan gadi miti. Waan akka saayinsiin jedhu sanaa miti. Nuti saayinsii fudhannu. Saayinsiin nu jaldeessa nuun jedha waan ta'eef jechuudha. Nu fudhannu. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Lafee cinaacha isaa keessaa tokko fuudhee iddoo isaatti foon guutee Waaqayyo gooftaan lafee cinaachaa isa namicha keessaa fuudhee sana irraa dubartii tolchee gara isaatti geesse. Maal tolche? Dubartii dhiira tolcheen jedhu dubartii. Maaliif? Namoonni baay'ee namni yeroo amma kana keessatti dhiiratu dhiira fuudhaadha, dubartiitu dubartii fuudhaadha. Waaqayyo maal tolcheedha? Dubartii tolcheedha. Dhiiraaf dubartii tolchee gara dhiiraatti fide. Eenyutti? Gara Addaamitti fide. Gara Addaamitti fide. Tolchee dubartii tolchee fidee jedha. Namichi amma reefu ta'e isheen kun lafee kooti. Haleluuyaa. Isheen kun lafeen ishee lafee koo keessa foon ishee foon koo irraa fuudhamee isheen kun namatti waan argamteef namee jedhamtee haa waamamtu. Ashuu galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Ameen. Agartanii filannoo Addaam.
filannoo addaam laaltanii har'a waa barachaa jirtu waaqayyo waa isin barsiisuudhaaf dhufe gara keessan haleluuyaa maakaatoo daalaaba sheerii walii godhaa walii daddabarsaa sabaskira godhaa yeroo hundumaa akkasitti dhaqqabu jechuudha barumsi gaa'ila galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u ameen ameen Yesuus inni guddaadha ameen agartanii waan jedhe namichi namee jedhee waggaasi maqaashiillee haleluuyaa maakaatuu daanaamaa jiinaa maakaalaa daanaamoo jiinaa maadiyaabos Radukala esklibidini mejeleve diabos. Hallelujah. Galanni fulfinni Yesus Kristos idafat. Baay'ee namatti tola. Hallelujah. Galanni fulfinni Yesus Kristos idafat. Amma reefu ta'ee jedhe adda. Amma ta'eera bakka. Ta'e waaqayyo amma ta'eera. Waan gaarii hojjettee naaf fidde amma kinu. Amma kan na gargaartu naaf fiddeerta. Gargaartu koo naaf fidde bakka. Isheentuun kan kooti lafeen ishii lafee koo foon ishii foon koo. Hallelujah. Galanni fulfinni Yesus Kristos idafat. Ameen ameen. Waa hundumaan nu tokko amma waan ana taatu danda'u kan na ta'uu dandeessu kan na gargaaruu dandeessu yommuu na gargaartu yommuu jedhu isaa gadi waan taatee isa gargaartuu miti kan na gargaaruu dandeessu kan koo kan taate amma reef naaf fiddeedhe galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u ameen ameen Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u amma reefu ta'e egaa itti fufnee walii wajjiniin laalla asumarratti dhaabadha gooftaa sinaa eebbisu obboleessa keessan gammachuudha duwwaa 912 yoottan argachuu dandeessu gooftaan bara keessan haa eebbisu itti fufnee walii wajjin laalla yeroo biraa'ii jabaadha na hordofuu dhiisina barumsa guddaa argattu dheetana mana gooftaan sinaa eebbisu guddaa akkas hin jaaladhuuf sin kabaju isinuu gaarii gootaniitoo beettu gooftaan bara keessan haa eebbisu eebbifamaa guddaa sin jaaladha guddaa sin kabaja barumsa kana sheerii walii godhaa itti fufaa qaba waan ta'eef kutaa tokkoffaa isaadha kuni kutaa lammaffaa immoo qabadheetan dhiyaadha amma reefu ta'eera jedhe addaa isinillee akkas jettan barumsa kana booddee akkas qorattanii hubattanii laaltanii akkas akka jettan abdiifamantiin qaba gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa shaaloom maqaa Yesuusiin